Ashamaa harka fuune daawwattootaaf dhaggeeffattoota Finfinnee Maltiimiidiyaa. Nagaan keenya kabajaa bakka irraa nu hordoftan maratti isin qaqqabu jenna. Akkam jirtu? Dacheen Oromiyaa haadha gootota hedduuti. Gootota kana keessaa immoo Nadhii Gammadaan isa tokko. Qophii keenya kanaan seenaa Nadhii Gammadaa akka taanutti qixxeessinee jirra. Isin biraan keenya haga xumuraattis nu waliin turaan afeerraa keenya. Nadhii Gammadaa abbaa isaa Haji Usmaan Roobaa fi haadha isaa Aadde Aminaa Boorseerraa bara 1955 kutaa Arsii aanaa Zuwaay Dugdaa keessatti dhalate. Nadhii Gammadaa maqaan isaa inni dhalootaa Qaasiim Haji Usmaan Roobaa kan ture yoo ta'u, maqaan abbaa isaa Gammadaa irraa gara Usmaan jedhutti kan geeddarame erga obbo Gammadaan amantaa Islaamummaa qaraanii booda akka ta'e maddeen seenaa isaa ni ifoomsu. Nadhii Gammadaa nama maatii bal'aa keessatti dhalatee fi qananiidhaan guddate akka ta'e namoonni seenaa guddina isaa beekan ni himu. Akka maddeen seenaa isaa ibsanitti Nadhiin obboloota dhiiraa 8 fi dubaraa 4 waliin kan dhalate yoo ta'u, inni maatii isaatiif ilma shanaffaadha. Nadhiin barumsa isaa kutaa 1 hanga 8tti mana barumsaa naannoo isaatti argamu Araaxaa Mishinii jedhamee beekamutti kan barate yoo ta'u, kutaa 9 haga 12tti ammoo mana barumsaa Asallaa Waliigalaa sadarkaa lammaffaa seenuun qara'e. Bara 1977 qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaatti fudhatee qabxii olaanaa jechuunis 3.8 galmeessuun yuunivarsiitii Finfinnee seene. Nadhiin yeroo sadarkaa 1ffaa fi 2ffaa barachaa turetti maqaadhuma Qaasiim Haji Roobaa jedhamuun waamamaa turullee akkuma qabsoo abbaa biyyummaa Oromoof falmii godhamutti dabalameen maqaa maatiin ganama Qaasiim jedhanii moggaasaniif sana gara Nadhii Gammadaatti akka jijjiirrate seenaan isaa ni ifoomsu. Nadhii Gammadaa fulbaana bara 1977 keessa yuunivarsiitii Finfinnee seenuun damee barnoota fayyaa gola faarmaasiitti ramadame. Yeroo Nadhii Gammadaa barataa yuunivarsiitii Finfinnee ture sanatti barattoonni Oromoo qaroo ta'an harka lafa jalaanii fi iccitiidhaan yuunivarsiitii keessatti ijaaramanii qabsoo hidhannoo baadiyyaa Oromiyaa keessatti qabsoo siyaasaa ammoo magaalaa keessatti geggeessaa turan waan ta'eef qeerroo bara sanaa kan ta'e Nadhii Gammadaa of kennuudhaan ijaarsa qaroof murataa qeerroo Oromoo barbaadu kana keessatti qooda qabsaa Oromoo tokkorraa barbaadamu mara ba'uuf waadaa jaallawwan ittiin wareegamanis galmaan ga'uuf onnee guutuu fi murannoon ijaarsa barattoota Oromoo kanatti seene. Nadhiin yuunivarsiitii Finfinnee keessatti qeerroowwan bara sanaa falmattoota haqaataa waliin wal baruun ijaarsa Oromummaan bakka har'a ga'e kanaan akka ga'uuf qooda olaanaa qabaate keessatti ga'ee guddaa nama taphate akka turellee seenaan jireenya qabsoo isaa ni mirkaneessa. Nadhii Gammadaa barnoota yuunivarsiitii waggaa 1ffaa baratee akkuma xumureen qabsoo siyaasaa magaalaa keessatti geggeeffamu dhiisee gara qabsoo hidhannootti dabalamuuf murteesse. Yeroon kun yeroo hooggantoonni ABO hedduun isaanii jechuunis kan wareegamanis ta'e kan har'aan kana lubbuun jiran bara 1978 keessa magaalaa keessaa ba'uun gara qabsoo hidhannootti dabalamaa turanidha. Qeerroo umurii waggaa 23 kan ta'e Nadhii Gammadaa manni barumsaa cufamee yeroo ijoolleen biroo gara maatii isaaniitti deebi'an inni garuu gara maatii isaatti hin deebine. Bakka qabsoon isa afeerteetti male. Jaal Nadhii Gammadaa jaallawwan isaa Jaal Gammachiis Dhaabaa yookaan Zakkaariyaas Mul'ataa fi Jaal Sanbatoo Luboo jedhaman waliin ta'uudhaan gara dirree qabsoo ABO'n hidhannoodhaan mootummaa abbaa irree Dargii taayitaarraa buusuuf akkasumas mirga abbaa biyyummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaa kabachiisuuf bosona baha Oromiyaa keessatti geggeessuutti dabalame. Dirreen qabsoo haati seenaa Sululli Goblee qabsaa'ota dhugaa kan ofii isaaniitii akka dungoo boba'anii uummata Oromoo dukkana keessaa ifatti baasuuf barnoota yuunivarsiitii addaan kutanii gara isheetti imalan kanneen gammachuudhaan simattee ofitti fudhatte. Jaal Nadhii Gammadaa barnoota leenjii waraanaa fi dabballummaa dhaabaan kennamu mara baratee akkuma xumureen dhaaba ABO keessatti jaallan hojii dammaqiinsaa fi hubannoo siyaasaa Oromoo guddisuu irratti hojjechuun miseensota dhaabaa keessatti jijjiirama guddaa fidan keessaa tokko akka ta'e seenaan ragaa isaaf ba'a. Jaal Nadhii Gammadaa dhaaba
adda bilisummaa Oromoo keessatti akka loltuu tokkootti loltuu ta'ee lolee lolchiisuun gamatti hojii dabbalummaa fi quunnamtii irratti gahumsa olaanaadhaan hojjechuun seenaa boonsaa akka galmeessallee qabsaa'onni har'a lubbuun jiran kan ragaa ba'aniifidha. Jaal Nadhii Gammadaa qabsoon hidhannoon gaggeeffamu daran akka finiinuu fi loltoonni dhaabaa dirree qabsoo jiran akka onnataniif akkasumas hariiroo jaalawwan gidduu jiru jabeessuuf gumiin aartii barbaachisaa ta'uu waan itti amaneef hawwisoo waraana bilisummaa Oromoo kan baandii Caffee Gadaa jedhamee uummata Oromoo biratti beekamu kan bu'uureessee fi maqaa amma ittiin beekamu kana kan itti moggaase Jaal Nadhii Gammadaa akka ta'e artistoonni baandii kana keessa turan ragaa ba'u. Uummata Oromoo dammaqsuu fi kakaasuu akkasumas aadaan uummata Oromoo kan sirna garboonfattootaatiin badee ture deebi'ee akka dagaaguuf aartiin humnaaf bakka guddaa akka qabdu hubatee hubachiisuun hojiiwwan aartii gama kanaan hojjetaman akka saffisaan guddataniif jaalawwan qabsoo hojii calaqqisiisoo ta'an hojjetan keessaa Jaal Nadhii Gammadaa isa tokkodha. Kana malees Jaal Nadhii Gammadaa barreessaa akka turellee ni himama. Jaal Nadhii Gammadaa kitaaba Dammaqiinsa Dhaabaa jedhu kan barreesse yoo ta'u kitaabni kunis haala jiruuf jireenya uummata Oromoo kan ibsu kallattiif kaayyoo akkasumas galma qabsoo ABO kan akeekudha. Miseensonni dhaabaa godinaalee Oromiyaa hunda keessa turan martinuu haala qabatamaa uummanni Oromoo fi Oromiyaan keessa jiru barbaachisummaa qabsoo hidhannoo fi galma qabsoo ABO'n gaggeessus kitaabuma kanarraa barachaa akka turan seenaan qabsoo adda bilisummaa Oromoo ni mul'isa. Jaal Nadhii Gammadaa kitaaba kana jaala isa dura dirree qabsoo ba'aa ture Jaal Badhoo Dachaasaatiif yaadannoo akka ta'uuf gumaache. Kanarraas kan ka'e maqaan Jaal Badhoo Dachaasaa qabsaa'ota muraasa biratti Jaal Dammaqiinsa jedhamuun akka beekamu maddeen seenaa Jaal Nadhii Gammadaa waabeffanne tokko tokko ni ifoomsu. Jaal Nadhii Gammadaa waraana keessatti akka loltuu ta'ee lola mootummaa Abbaa Irree Dargii waliin geggeeffame hedduu irratti gootummaadhaan yoo hirmaatu sagalee isaa dhaggeeffatamee hin quufamne sanaan ammoo dabballee ta'ee qalbii uummata Oromoo fi qeerroof qarree hedduu booji'uun adda bilisummaa Oromoo jala hiriirseeraa jedhu jaallan qabsoo isaa. Dabalataanis Jaal Nadhiin miseensota dhaabaa fi uummata Oromoo biratti jaala kabajaa fi jaalala guddaa qabu akka tures maddeen seenaa isaa ni ifoomsu. Qabsoo sirna gabrummaa mootummaa Abbaa Irree Dargii waliin kutaalee Oromiyaa hedduu keessatti geggeeffameenis dirqama dhaabaa fudhatee sadarkaalee hooggansaa garaa garaa irratti ramadamee hojjeteera. Baha Oromiyaa Arsii fi Arba Gugguu keessa socho'uun kan hojjete yoo ta'u Jaal Nadhiin miseensota dhaabaa biroo waliin ta'uun karaa Somaaleetiin daandii quunnamtii baafachuun baha Oromiyaa irraa ka'uun gara dhiha Oromiyaatti maluunis waraana adda bilisummaa Oromoo zoonii lixaa waliin wal arguun qabsoo hidhannoo fuula duratti godhamu kan ABO'tiin hoogganamu irratti marii bal'aa akka geggeesses galmeen seenaa isaa ni addeessa. Kun kanumaan osoo jiru akkuma mootummaan Abbaa Irree Dargii aangoo irraa bu'een addi bilisummaa Oromoo baatii waxabajjii bara 1991 keessa waajjira isaa Guulallee keessatti banate. Yeroo sana hooggantoota ABO tarree duraa irratti argaman keessaa qabsaa'aa dhugaa kan ta'e Jaal Nadhii Gammadaa isa tokko ture. Jaal Nadhii Gammadaa qaama olaanaa ABO keessatti itti gaafatamaa damee siyaasaa ta'uun magaalaa fi baadiyyaa Oromiyaa kanneen akka Amboo, Dirree Dhawaa, Dadar, Annoolee fi bakkoota hedduutti argamuun seenaa cabiinsa uummata Oromoo fi kaayyoo adda bilisummaa Oromoo irratti ibsa bal'aa uummataaf kennaas ture. Bara 1992 yeroo ABO'n mootummaa ce'umsaa keessaa dhiibamee ba'u Jaal Nadhii Gammadaa waraana bilisummaa Oromoo fi uummata Oromoo waliin lolee lolchiisuu malee lubbuu kiyyan oolcha jedhee akka yaada tokkollee hin qabne himu ragaan seenaa isaa. Waxabajji 21 barri 1992 seenaa ABO keessatti guyyaa seena qabeessa akka ta'etu himama. Kunis guyyaa sadhumaa ABO'n waajjira isaa godinaalee Oromiyaa mara keessaa qabu kan itti cufee ba'ee ture. Haa ta'u malee yeroo sanatti waajjira ABO Gullallee keessatti nama 3 qofatu hafee jedhu maddeen nuti waabeffanne. Isaanis Jaal Nadhii Gammadaa, Jaal Haayiluu Dargee fi Jaal Mulgeetaa Moosisaadha.
Jaalladhii Gammadaa har'a lubbuun haa jiraatu hin jiraatin wanti qabatamaa fi ifa ta'e hin jiru. Dhaggeeffattootaaf hordoftoota Finfinnee Maltiimiidiyaa sababii nuti Jaalladhii Gammadaa har'a lubbuun haa jiraatu hin jiraatin wanti qabatamaa fi ifa ta'e hin jiru jenneef dhabamuu Jaalladhii Gammadaa bu'uureeffachuudhaani. Dhabamuu Jaalladhii Gammadaa ilaalchisee namoonni hedduun bifa adda addaatiin ibsu. Haa ta'u malee Jaalladhii Gammadaa yoom akkamiin eessatti butame kan jedhanii fi lubbuun haa jiraatu yookaan haa du'u namni qabatamaatti kana jedhee ibsu amma ammaatti hin argamne. Jaallawwan isaa waliin dhabaman hundi amma ammaatti eessa buuteen isaanii osoo hin beekamin jiru. Jaalladhii dabalatee qabsaa'onni Oromoo bakka buuteen isaanii dhabame mana hidhaa Tigraay keessa jiru kan jedhu abdiis ta'ee ture. Yeroo TPLF magaalaa gadi lakkisee ba'e sana Jaalladhii Gammadaa fi jaallan isaa waliin bakka buuteen isaanii dhabame lubbuun ni argamu jedhee kan eegee ture hedduu ta'uun ni hubatama. Garuu kun hundinuu hin taane. Jaallawwan kun hin argamnes dhimma isaanii ilaalchisees hanga ammaatti wanti ifoomee hin jiru. Dhabamuu Jaalladhii Gammadaa ilaalchisee odeeffannoon qabatamaa ta'e hin jiraatin malee qabsaa'onni haala ture amma tokko keessa beekan yoo himan. Jaalladhiin hirmaannaa walgahii adda bilisummaa Oromoo ABO irratti argamuuf jaallawwan isaa lakkoobsaan 6 ta'an waliin iddoo bakka Bookee 27 jedhamutti deemaa osoo jiranii bakka Askoo jedhamu kan daangaa Arsii fi Harargee jidduutti argamu yeroo gaaniitti akka dhabaman dubbatu. Jaalladhii Gammadaa umurii qeerrummaan gara qabsoo hidhannootti waan dabalameef dhala godhate hin qabu. Qabsaa'aan qaalii bakka buuteen isaa hin beekamne kun akkuma hooggantoota ABO biroo yeroo sanaa biyyaa ba'uu osoo danda'u waadaa ganamummaan seene eegee kaayyoo qabsoo hidhannootiin mirgaaf walabummaa uummata isaa kabachiisuu fi birmadummaa Oromiyaa dhugoomsuuf jecha barnoota yuunivarsiitii addaan kutee umurii dargaggummaa irraa eegalee bu'aa bayii qabsoon isa gaafattu baachaa waadaa seenes osoo hin sharafin kanas milkeessuuf imalarra osoo jiruu bakka buuteen isaa dhibame. Jaalladhii Gammadaa dhaloota kanaaf xurree fi gocha qabsoo bilisummaa dabarsee darbe kana dhaloonni kun ammoo qalama warqeetiin barreeffatee dhaloota irraa gara dhalootaatti dabarsuuf dirqama seenaatu isarra jira. Jaallawwan isaa xumura bara 1970moota keessa yuunivarsiitii Finfinnee keessatti wal baranii gara baha Oromiyaa sulula Gobleetti kan isaa waliin deeman Jaal Gammachiis Dhaabaa fi Jaal Sanbatoo Luboo wareegamanis dhiigni isaanii firii bilisummaa biqilchee bakka uummanni Oromoo amma jiru kanaan geessiseeti jira. Maarreen egaa walumaa galatti Jaalladhii Gammadaa uummata Oromoof qabeenyaa fi kennaa addaa ture. Fedhii fi kaayyoon isaa uummata Oromoo abbaa biyyaa isaa taasisuu ture. Uummanni Oromoo harqoota gabrummaa irratti fe'amee jiru ofirraa darbee Oromiyaa walaboomte keessa jiraachuudha. Kaayyoo fi galiin qabsoo kana akka ta'e Jaalladhii Gammadaa haasaa bara 1991 hanga bara 1992 keessa godhaa tureen jala sararee dubbachuun isaallee ni himama. Namni Jaalladhii Gammadaa leellisee faarsuu qabu nama kaayyoo inni wareegameef galmaan ga'uuf qabsaa'utu mararsiifatee faarsa malee farreewwan kaayyoo Jaalladhii fi jaallan isaa wareegamaniif fuuldura kan dhaabbatan fakkeessitoonni garaaf bulan faarsaa ooluun madaala gubbaa of kaa'uu qofa. Goonni Oromoo Jaalladhii Gammadaa qaamaan saba isaa jaallatu gidduudhaa dhabamullee hojii fi seenaan isaa inni boonsaan bara baraan uummata Oromoo waliin ni jiraata. Galanni ulfinniif kabajaan gootota qaalii sabaa bilisummaa fi walqixxummaaf jedhanii lubbuu isaanii tokkitti itti wareeganii fi qaama itti hir'atan maraaf haa ta'u jedha Finfinnee Maltiimiidiyaa. Egaan hordoftoota keenya kabajamoo taatan seenaa Jaalladhii Gammadaa akkanaan qindeessinee isin biraan geenye waan nu hordoftaniif guddaa galatoomaa. Chaanaalii YouTube Finfinnee Maltiimiidiyaa like, share, subscribe godhaa. Finfinnee Maltiimiidiyaa madda seenaaf odeeffannooti.